السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتو تامزياتو بيكم نجا فيا كيساني نجيني ملأ نجا كوتي الحمد لله رب العالمين. إسنس بقى نجا جرات تاني ساعتي كنا إيدني أنس نجا كوتي قالني ربي بدها تاو وكجر تاني تنجا في رحمني ربي اسم برها جراتو سنين جتة يوتيوبي كي يلين هدو الرابدة توري إن شاء الله بإذن الله ربي يونافتسك نافلافسي أكنا إننا بلافس اللي أبدين قبا وجديني وجين والأرجودن دينا أسمان سبسكرايبين أقولشوا هندقتنا مزيات وبين جديسوا هندقتنا سنين جد أمو وانا حارية قبل يولتي بفاجرة إن شاء الله وربنا لافسي أكربنا فتاسي سلنا بدي قبا أسمان اللي دعائنا قد سنين جد يونا تساك إن شاء الله وانتو تببريدو قبل دي سنين فين دفا إسنا مويو لايكي سبسكرايبي gochuu hin dagatin asiniin jedha. Ammoonni bareeduun qabadhee dhufuu barbaadu ijoollee idiilleen gahuu gahee jira. Ijoolleen uffata mana madaamii teessanii xalabachuu hin dandeenye alabaatanii bitachuu hin dandeenye jechuudha. Alabaatanii manatti fidachuu barbaadan uffata dalagaa ta'ee isaan afoofatti waan uffatanii kun mana barabaatitti wanni guddinaan uffatamu uffati kana babadhaadha namarraa achi jedha. Wanta akkasii kanaan barbaadanii yoo xalabachuu barbaadan taate na biraas argachuu dandeessanii. Akkasuma immoo magaalaa Riyaadiin keessa warri jiran warroota magaalaa Makkaa warroota magaalaa Jiddaa jiranii manatti geessuun ni danda'ama. Xalabattanii jechuu dandeessanii. Namoonni suuqii deemuu hin dandeenye huccuu adda addaa viidiyoodhaan illee yookaan suuraadhaan illee isinii ergee na ergettanii isinii ergisiisuu danda'a inshaallah bi'iznillah yoo rabbiin jedhe yoo katabaa rabbii keessa jiraattee jechuudha. Ammoo hagasii fi uffata diqqoo takkaan isinitti agarsiisa. Uffata diqqoo takkaan fidee isinitti agarsiisa. Akkuma argitan shiitii babbareedduu hin fidee jira. Shiitii baay'ee miidhagduu taateedha. Iskaarbii si wajjiniin akka maraxeet jechuudha. Isinii fidaa namoonni mana madaamii keessanii xalabachuu barbaadanii kolmi keessan deeffachuu qofa ta'a. Shiitii babbareedduu jechuudha. Shiitii babbareedduudha. Iskaarbii lallaaftuu zamanni irra jiru wajjiniin yeroo irra jirtu wajjiniin jechuudha. Isinitti agarsiisa. Kinoola iskaarbiidhaanii fi shiitii iskaarbiin sii lallaaftuu amma dhufte kana wajjiniin jechuudha. Kinoo iskaarbii laftuu bifa haajamtanii akkasitti shiitii sii wajjiniin jechuudha. Shiitii ababaa fakkaatutanii shiitii baqaan bareedduu takka baay'ee jennaan baay'ee takka bareedduu taateedha. Carqiin isiis maashaallah tabaarakallah wallahi osoo wannaan irra hin filtarii osoo hin ta'in hedduu takkaa bareeddi. Iskaarbii isii wajjiniin akkasittiin maraxee isiniifin erguu danda'a. Mana bakkee jirtanittiin isiniifin erga Riyaadii kana keessa warri Riyaadiin keessa jirtanii jechuudha. Akkanatti kinoo shiitiidhaa fi isiidhaan walirratti huccuu barbaadan huccuu xalabachuu barbaadanii suuraa isii yoo naa ergitanillee isinii geessuu danda'a jechuudha. Amma akkatti mul'ataa jiranitti fakkaatee kinoo shiitii baay'ee bareedduu takka taateedha. Isii fi akkasitti iskaarbii isiitii wajjin isinii erguu danda'a jechuudha. Riyaadii kana keessa warri jirtanii fi warri Makkaa jirtanillee warri xalabachuu barbaadanii yeroo jechuun dagatina lakkoofsa isiniifin kaahaa piroofaayilii kee jalaan isinii kaahaa yookaan koomentii jalqabaa irrattiin isiniif kaahaa jechuudha. Hedduu mimmiidhaayituu isaan taateedha. Shuf iskaarbiillee akkanatti walittiin isiniif maraxe jechuu. Iskaarbii mudurraatti hidhatanii kinoo shiita hedduu mimmiidhagduu taate fakkaadha. Dalagaadhaaf hedduu namaaf hin taati. Kanatti akka argitanitti jechuudha. Isiniif agarsiisa rabbi.
iskarbii wajjin iskarbii lallaaftuu baay'ee bareedduu takka dhugaa rabbiititti adda baasee uffadhee isin agarsiisaa qabu. Adda baasee uffadhee isin agarsiisaa. Iskarbiin tun amma faashinii taatee jirti. Namarraa hin buutu, namarraa hin lootu. Akka argitan kana kina hedduu takkaan midhaa'iddi wallaahi. Hedduu takkaan akkatti illee buufattanii dalaguu dandeessan. Abbaan hin barbaaddan yoo ta'e akkasitti yookaan hidhachuus. Garuu immoo hedduu takkaan bareeddi iskarbiin tun jechuudha wallaahi. Hedduutu iyyuu na bira jira xalabachuu yoo barbaaddaniifin heloo jettanii warri feesbuukaa peejii feesbuukaatii fi warri tiktookii illee warroonni yuutuubii irraan argitanis akkanattiin isinii maratee isinii erguu danda'a jechuudha. Kana iskarbii isaa wajjiniin deemu wajjiniin shiitiidha tunis shiitii bareedduu takkaa fuufa carqiin isaa immoo harkaan qaban waaw maasha Allah tabaarakallah takka wallaahi maasha Allah takka gatiin isiillee ammoo haga widdiidhaa miti hedduu takkaa babbareedduudha. Hoo xalabachuu barbaaddaniifin lakkoofsa keessan kiyya fuutanii dawwaltanii qofa xalabachuu isin barbaachisaa jechuudha. Wanti tun akka tajaajibaatti bareeddi. Tana uffadhee isin agarsiisaa eegu. Isii tana uffadhee jira. Akkuma argitanii dalagaa keessanii akkanatti maachii isinii godhee walirratti jechuudha. Hedduu takkaa bareeddi. Bismillah shee jenni. Marraa bareedduu takkaa. Hedduu namatti tolti yoo jechuu barbaadan bilbila keessanii deeffattanii akkasii isiniin jedha. Ammas hafee jira kina bifa hedduuniin jira bifa hedduuniin fidee jira iskarbii fi isii walirratti dammoo huccuu barbaadan shiitii diriyaa fistaana abaayaadhan uffata keessaa bijaamaa amma lafti ho'i deebi'ee jira waan ta'eef bijaamaa adda addaa warroonni barbaadanii bilbila isiniifin kaa'a koomentii jalqabaarra isiniifin kaa'a hedduu takkaa bareeddii isiniifin fiduu danda'a bakka jirtanitti inni suuqarraa fuudhee isiniifin geessuu danda'a rakkoo takka malee turtii yeroodhaa malee osoo turtii takkaan qabaanne jechuudha. Akkasuma immoo tuyyoo akka waan suuqii dhuftanii bitattaniitti gatii dabalanii osoo isinitti hin dabaliniin waliigalteedhaan isinii fiduu danda'a bakka jirtanitti. Keessaafuyyuu ijoolleen xalabuma osoo hin taane dalagaa irraa ijaazaa galuu hin barbaanne bakkee dalagaa teessanii bitachuu barbaaddanii jechuudha. Uffata barbaadan fistaana barbaaddanii akkasuma gurdiidhaan wantoota isin barbaachise caammaa irraa ta'ii wantoota kireema adda addaa zayitii adda addaa rifeensa keessanii zayitii wantuma isin barbaachise niin barbaadaa naaf ergi jennaaniin isiniif ergaa inshaallah biiznillaahi anilleen akka isin gargaaru isinilleen akka narraa gargaaramaa taatanii anilleen akka namaa kanarraa gargaaramaa tahuu na gargaaraa isiniin jedha asmaaniin jajjabaadhaa yeroo bareedduu akka wajjin dabarsinu abdiin qaba. Keessaafuyyuu jechuudha namoonni akka nama uffadhu kanattiin uffattanii mana madaamii keessa daladdan niqaabiidhaan daladdan waaniin ofii jaalladhu irraa taa'ee taniin kun shaamizii taniin harka nama dhoysitu taniin taatee wajjin walirratti isiniif bakkee isin barbaaddanittiin isiniif hin geessaa riyaadii keessa makaa keessa illee yoo jiraattan bakka barbaaddan yoo jiraattan Saa'udii keessa jechuudha. Ofii ka qalbiin kiyyan jaallattee fi ka qalbiin kan kee jaallatteen isinii fiduu danda'a waan ta'eefin isinillee narraa gargaaramaa ta'anillee isinirraa gargaaramtuu ta'a. Akkasiin walaa jajjabeessinu jajjabeessuun aadaa keenyaa. Subscribe like share gochuu hin dagatinaa manni kiyya kun ilaa dadhabee jirallee waan ta'eef subscribe I love you naaf jiraadha.